Dargaggeessi lafaa dhufaan dubartoota 13,000 ol na fuudhi jedhanii na gaafataniiru jedhe. Shamara 13,000 gaafi jaalala na gaafate. Faranji give me money. Shamarran baay'ee maaliif dhaabbataniif? Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV ku YouTube channelii Bilillee TV dha. Har'as viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyooleen kunneen akka isin bashannansiisan, akka isin bohaarsan abdiin qaba. Har'a viidiyoo addaatiin isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo kana hamma xumuraatti ilaaluun dagatina. Isin immoo wanti isin irraa eegamu YouTube channelii kana subscribe gochuu, viidiyoo kana immoo like gochuudha. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsaa hamma xumurattuu na waliin tura. Viidiyoo gabaabaa dargaggeessa kanaa dhaggeeffannee walitti deebina. Namoonni na fuudhanii si gaafatan shamarran nama 13 olii barreessee qabaa jedhaa. Namoonni kun namoota sanniin keessaa immoo namni torba haga manaatti dhufee barriinatti kwaa godhanii jechuudha. Sa'aatii kam dhufa beektaa? Salaata subii azaana dhagee ana uffadhee kaa'aa jiru barriitumaa dhagee. Awus billahi mina sheetaa rajim jedhee gisee gamoo. Ani ndom ollaatu dhufeetiin salaataaf deemna akka inaan jedhan see eenyu jennan sagalee durbaa ta'e. Dargaggeessi kun dubartoota 13,000 na gaafatan keessaa torba mana koo dhufanii mana natti reebaniiru jechuunis dubartoota 13,000 haadha warraana godhu jedhan keessaa kanneen yeroo subii salaataa dhufanii mana natti haleedan kwaa natti godhanis jiru jedha. Dargaggeessi kun toora miidiyaa hawaasaa irratti dheekkamsa guddaa fi qeequmsa kanneen isa mudataa jiru yoo ta'u, darasaan dhiyeenya kana gara amantaa Islaamaatti dhufe gosa kana akkamitti dubbatee ka jedhus miira yaaddoo fi kanneen haariin ilaalaa jiran jiru. Dargaggeessi dubartoota 13,000 gaafatame kuni seenaa Nabi Yusufiin wal fakkaataa kanneen jedhanis jiru. Seenaa fakkeessaaf gocha shororkeessummaaf nama saaxilu akkanaa dubbachuunis cubbuudha kanneen jedhan jiru. Dubartoota 13,000 oliin haadha warraa yookaan haadha warraa kee godhu jedhanii na gaafataniiru eega jedhee booda dubartoonni miira dheekkamsuuf qeeqaan irra deddeebiin dubbataa jiru. Dargaggeessi kun sababa maalii akkanatti gaafatame ka jedhu hanga yoonaatti wanti ifa ta'e hin jiru. Dubartoota 13,000 gaafatamuun isaa maaliifi ka jedhu dubartoonni mana isaa deemanii barri isaan kwaa godhan namoota torbaa jechuunis kaasaa jira. Torban kun hundinuu na fuudhiif natti deemaa turanii jedha. Garuu an hundaaf deebiin deebifne 13,000 barreeffadheen lafaa qabaa jedha. Dargaggeessi lafaa dhufaan dhiyeenya kana gara amantaa Islaamaatti dhufe. Akkuma argitan dhimmi isaa irrattaa kun baay'ee babal'ataa jira. Namoonni baay'een yaada irratti kannaa jiranii. Shamara 13,000 gaafi jaalala na gaafate. Anu ka shamarra 13,000 gaafi jaalala na gaafatte. Gabbeen tuphan 13,000 na gaafatee jeegoo miidiyaa irra taa'ee shamara maqaa balleessu maal jechuu? Anlaan ragaa takka hin qabu. 10 TikTok na gaafatte. 2 Messengeraan na gaafatte. 1 Snapchat na gaafatte. 3 Telegram na gaafate. Anu kanan dubbanne. Kana keessaa immoo namni tokko manatti natti dhufee naa liivirra jiru. Liivirra jira jeenii firaa deebise. Qoyaan kanuma zamanul akka fakkeessa irratti yaada. Wallah biroo khiyyaa amantaa ati qabatteef si jaalatanii assalaamu alaykum jechuun immoo gaafii jaalalaatii miti yoo akkasitti hubatu. Nagaati yaa mucaati nama nagaati maaliif akkasitti garuu maaliif ta'an kana shamarree nama gaafatu illee yoo jiraatte amma 13,000 maal godhi lakkootta. Guys akkuma argitan yaa ibsaan baay'ee qoosaa. Garuu dubartoonni baay'een gaafa gaafii jaalalaa gaafatanii qalama hangam takkaatu dhumee guys. Kanoo akka nuuf ibsu hin barbaadani. Unkaan jaalachuu miti 13,000 miti. Suni isa oni beekani unkaan jaalachuu miti nuti hin beeknu bar guys namni mucaa san arkitan yaani amman arkee engaddu man arkeewu namni akkamitti itti yaada shamara nama 13,000 galmeeffatee kaayata sijammar 13,000 isa jaalachuu miti isa oni beekti dabar gaafinti dhuguma ani as gaafin kiyya namni akkamitti shamarree 13,000 barreeffatee ol kaata guys illeen gaafin kiyya kana bakka anaaf illee garuu si gaafachuu danda'ani bar namoonni garuu 13,000 illee ga'uu baatan si gaafachuu danda'an garuu yoo si gaafatan illee yaa'u irraa hubattee tumanii jiraami callisuudha dubbachuun qabdu turtee isaa kenna. Allah way dabba maal eenyu kana jira ma isaan jiinaan jedhe annama guddaadha baran maal annama guddaadha isaan jiinaan jedhe Maal waan akkanaa qubaan. oo jaarsa isaan jiinaan jedhe Oh ati nama guddaadha. si jiinaan jedhe si na jiinaan jedhe
Ana jeetiin Eesin nachi nanje. duraanuu nama guddaa hojii ooluun tanuma qabu. Deema nama guddaa hojii oolu. Baalageeti baraata. Nama guddaa Zimbal. Awo wallahi. Baalageeti. Awo deembo nama Baalageeti. Abboo maalikkatti harkaan jala deemuun isin nama guddaadhaa mi maali? Hojjaa teessanii dhugdanii teessanii. Qorqatee show hundi keessan kootaa feemasii taatu kootaa bashannanaa siin hin jenna. Tole gaaffii keenya lammii irraa eegalla. Lammi gaaffii jalqaba si gaafadha. Garuu osoo gaaffii si gaafatiin dura namoonni baay'ee gowwaadha siin jedhu. Mee ati maal jetta waa isaa? Ani gowwaa miti lakki. Ani bar nama qarshii paakeejii qarshii 5 hin bitee jedha. Nama mindaa 60 arrabsee beekaanii bilbilaan. Ani gowwaa miti. Ajaa'ibam dhugaa. Tole gara gaaffii keenyaatti seenna. Namni Itoophiyaa keessa jiru tokko meeshaa bitatee meeqaan bitte jettee yeroo gaafattu maal jedha? Tilmaameedha. Gammadii tilmaamee. Bravo deebisaa argatteetta. Tole gaaffiin itti aanu immoo shamarran baay'ee maaliif dhaabbatanii hafu? An dhaabbattee haftu moo? Teessoo waan hin arganneef gaa kun immoo salphaadha waan irra teessu. Tole gaaffii sadaffaa dhiirri bareedaa tokko kiisii isaa keessa qarshii meeqa jira jettee yaadda? Qarshii 20 walitti hin qabu. Bareedina qofa yaaduma deemu malee qarshii 20 walitti kiisii isaanii keessa hin qabani. Deebiin kee sirriidha. Tole gaaffii afuraffaa maraataatti aanee bara kana kan kophaa odeessaa deemu eenyu? Barataa kutaa 12ffaa kan barana qorame. Bravo argatteetta. Gaaffii isa dhumaa fi gaaffii shanaffaa 2 baay'isuu 3 moo 3 baay'isuu 2tu caala? Kan hunda caalu waaqa qofaadha. Hunda isaanii kan caalu waaqa. Nuti garuu lammiidhaan gowwaa jenna malee inni garuu beekumsa dilaa kana qaba akkuma argitan jechuun. Gaaffii hunda bifa sirriitiin deebisee jira jechuudha. Mee ogu takka lammiidhaaf faamiliin hin barbaachisu. Faranji, give me money. Faranji, give me money. Thank you, and you. How are you from? I'm from Gimbi. I'm from Najjo. I'm poor. I'm rich. I love you. Yaa'u daa'imni Itoophiyaa keessatti faranjii gaafa arge akkana ta'a hin beektan hundi keessan. Yaa'u isinis gochaa turtan hin soobinaa. Lammi. Eessa deemaa jirta? Gara waan akkan deemaa. Kootu kori. Kori. Maaltaa jaarkaanii sabaatuma yoo rakaatti. Lakki anaan tola waan namaateef kanumallee gargaaran jedheetani. Maaloo baatitti baay'atee jedheetani. So guys, videoon har'aaf qabadde dhufe kana fakkaata. Akka itti bashannantan, akka itti bohaartan abdiin qaba. So video kanaaf like hin mala waan ta'eef video kana like gochuun dagate. Warroonni YouTube channel kana subscribe godhin immoo subscribe gochuun dagatina. Hamma video itti aanu wal arginu nagaa naa turan dhaamsa.